أحلم بك يا رمضان، أحلم بك يا رمضان، أحلم بك يا رمضان، أحلم بك يا رمضان. تعالى عنده أتي قرآنا ربي الحمد تنوي لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليان كيا بلتي وانتيا إسلام مرتك السنو بكجفت مرت نجين ربي سنرت تاجرات ويتشا درسي كنا قواي رمضان واي صوما بكا أما جرو كان جينا جرة وان صوماتي تيوان الرعو شرطي دان صوماتي في إيغانا وان إسابل لسني في أركان صوما وان إساتر الرعو هدون إسادة بريجرة. akkuma obboleessi keenya Sheekh Abdulkariim jedhan wanni gariin waan akka soomni as kalaa'een darsiin gariin akkasitti deemtu jira. Har'a waan irraa hafee geessinee carraa gaafiif deebii banna. Namni waan gariin darsii dabre keessatti hubatin waan soomaatitti rarra'u inshaallah irraa deebisna waan rabbi nu laaffise. درسيدن درسي الراكي ستواني دبنو أحكام قضاء إيغانا وان صوم قضاء ديبسو الرتي وان الرأو جرا صوم قضاء ديبسو الرتي وان الرأو نمن رمضان فوري سببا إيغانا بقعون سببا بقعون يوكا سببا بقعنا اللي فرودا ده فكنا فكنما ورا بساتي رمضان كيسا اتلاك كالي دبرسين ما ستقباتو إسا قبان اتوجبو إسا إيغانا كفاران اتوجبو إسا إيغانا أمس اتفوفee sooma san akkasumatti garteettiniin eeganaa galgalaan gayu osoo ittiin deebine jecha takka balleessee soomni takka badee amma hin nyaadhaa, soomni takka badee hin dhugaa, soomni takka badee yookaan waan sanittuu itti deebi'aa akka jechuu waan akkasiin baqqa'u itti fufuu qabaa jennee waa afur dabarsinee tokko afran keessaa qabaa dubbanne qadaan irratti hojjebu. سببا واني قداسة وجب سيسي وان بقى اومت بقى وري رمضان كيسا وانت اكسي سببا قرين اموتو سببا بقى وجرا اكا امالا اكا ايغانا اغرتي ايديدا دوبا مال جنرين من رمضان كيسا فوري سببا بقى وانتاتو سببا ان بقى ننتاتو وجب عليه القضاء جل العلماء قرتي قضاء يست وجبه فعدة من أيام أخرى جل القرآن نمني إملا ديمي وكادبامي إيغانا صوم رمضان فوري قضاء باسون يسر رجلا ويابرا قضاء باسون يسر رجلا دوبو إتا قضاء كان باسا قضاء كانت اللي عريفتهم برباتشسا قضاء كانت عريفتهم برباتشسا مالف قدت عريفة مالف بربات لإبراء الذمة متان إساء إيغانا واجبة أبا متان إساء واجبا إيغانا قرتيتنين درقمة الرجل درقمة فيه كان قرتيتنين درقمة كان واجبة كان فرق كل سوق أبا أكما نما واجبني الرنجر تاولون جاكاني كانت تفكنون انتو bakka kanatti gartee ani namoota wayii dubartii wayii beeka ramadaana ree dubartiin hin furtiin beekama gartee aadaan itti dhufa
yoo ramadaanni bahe shawwaal keessa eeganaa qabaa irra jiru san illee fixxe shawwaal illee dhaqqabattee soomti. Gariin akkanatti garteetiniin eegana ifaajee gootii itti futunti. Namni qabaan irra jiru akkasitti itti futunuu qaba. Maaliif dirqama irra jiru san akkuma waa takka irra hin jirree ta'uun hin ta'u. Ceem'uulleen hin barbaachisu. Ayyaamni duniyaa garteetiniin gabaabduudha. Waajiba ofii san daddafanii ofirraa geessuu barbaachisa. Namni carraa argatee osoo qadaa hin baasin ture yoo du'e hoo hedduusa waajiba wajjin du'e baatee du'e jechu carraa argatee carraa osoo dhibeen namni yoo dhibe furee dhibeen ittuma fufee akkasumatti ajjeese eegana carraan arganne jedhama. Ka ammoo dhibee irraa fayyee qadaa osoo hin kafalin ka eegana agarteetiin aadaan itti dhufe irraa dhaabatee qadaan kafalin taa'uun barbaachisu. Itti fufanii gartee qadaa san ofirraa baasu. Eegana qadaa wayita baasan ammallee walitti dhaabanii baasuulleen barbaachisaadha. Walitti dhaabanii baasuun gaarii. Maaliif ramadaanuma san fakkaataree qadaan adaa fakkaata jedhan. Al-adaa'u wal-qadaa'u jedhanii jirame. Adaa jechuun ka gaafa awwalaa soomamu sani. Qadaa jechuun ka kafalan sani. Qadaan adaa fakkaata jedhan. Adaa fakkaata. Sanaaf walitti dhaabanii soomuun gaariidha. Dirqama jechuu osoo hin ta'in qaruuteen gaariin namni waan gaarii jaalatu walitti dhaabee soomata. Walitti dhaabee soomata. Akkas wayyaa isiniin jenna. Yoo gartee egaa adda addaan baastee nama soomni itti jajjabaatu ta'ee eegana addaan babaasee soomellee garuu hin ta'a. Haguma gartee waajibuma san guyyaa haga sirratti hafee san baaste ima jedhama. Laakiin afdalli irra caalaan kami? Daddaftee soomuun afdala, walitti dhaabdee soomuun afdala. Ka ammoo sanirraa hafe walitti dhaabuullee baatu. Daddafeellee soomuu baatu. Ji'a 11 sun keeti qofa jennaan. Jiini 11 keeti jennaan. Duuba gariin ji'a 11 sanillee uzrii malee ka dabarsee ramadaanni narratti gahe haarufni natti dhufe akkam godha jedha. Maal hagana mara maaliif akkas taate? Yoo uzrii taate rabbinuus hin qabu. Yoo uzriin hin jiraatin waalash goota. Waalaffistaa hin laffisini. Akhiraa tee jabeeffadhu itti futunii siin jenna abba. Eegana kanatti aansee namni ramadaanni qabaan irra jiru uzriidhaan achi eege dhibamee yookaan musaafirummaan yookaan dhibeen achi eege ramadaanni haarofni isatti gahe ramadaana haarawa sooma. Ramadaana qadaa achi dabarsa. Ramadaana qadaa ka qadaa san achi dabarsa. Leannahu yookaan lachuu qadaa jalaata aree yookaan duraanii soomee amma eegana kan sooma jedhe qadaalleen gartee ka amma dhufellee jalaa qadaa ta'e hin ta'u akkas godhuun. Duuba yoo ramadaana ka dhufe kana bira dabarse soo qadaa isaan kafalin ulamaani gariin qadaalleen itti wajjabee nyaachisuulleen itti wajjaba jedha. Bakka tana qaba laala. Namni qadaa osoo hin baasin uzrii osoo hin qabne jecha nama dhibamee miti, nama musaafirummaan qabattee miti, nama rakkoon garaa isa mudattee miti. Carraa baasuu ramadaana qadaa baasuu argateetuma safe jecha safu eegana ima dabarse ramadaanni kun itti dhufe amma ramadaana kan soomee eegana qadaa achi booda kafali jennaani mire qadaallee baasee kaffaaraallee waliin baase jedhan ulamaani gariin hin nyaachisa jecha maanaan kana guyyaa 30 nyaachisa yoo soomni 30 ta'e guyyaa tokko yoo soome galgala lulluuqii nama qabatee masjida waliin gala jecha nama nyaachisa
رمضان سن قداتا صومي galgala masjida qabatee nama waliin gala jecha ka nyaata nyaachisu kaffaaraa nyaachisuu qabaa jedha liannahu waan inni garteetiin uzrii malee qadaa eeganaa garteetiin ramadaana kaan biraan gaheefi jedhan lama gariin lakki kaffaaraa illeen irra hin jiru qabama qofatu irra jira ka jedhanilleen hin jira garuu dubbiin hagana khilaafa qabaachuu isii kana beekika qulqullitti siidaa miti jechu waa qabdi kanaafuu jajjabaadhu daddafii qadaa kee baafadhu siin jenna jecha namni garteettiniin eeganaa qadaan irra jiru akkuma beektan gariin eeganaa ka dhibeef dabarse ramadaana soomuu dhabe gariin ka musaafirummaaf dabarse gariin ka garaan itti dhufe aadaan gariin ka eeganaa garteetiniin daya qabate tadeette jecha gariin ta hoosif gariin ta ulfa qabdi kunnin martinuugaa eeganaa garteetiniin sooma yoo soomuu dhabe eeganaa qabaa isa barbaachise warra uzrii jedhama warra amma dubbanne kunni warra uzrii qabaa warra uzrii gariin qadaan ka irra hin jirre hin jira warra uzrii qaba jenne kana gariin qadaanuu irra hin jiru warra akkami ka qadaan irra hin jirre dabarsinee jirra qaraane baaboo qadaati jecha baaba qadaa keessatti irra deebine male dabarsine warra uzrii qabu ka qadaalleen irra hin jirre jira warra maanguddoo fi maangudditti warra dhibee irraa hin fayyineen qabame akkanaa kuni eeganaa garteetiniin qadaan irra hin jiru khalaas maanguddummaa irraa namni fayyuun jira eeganaa dhibeen gariin ka doktorri irraa hin fayyituu jedheen dhibeen gariin kama waliin jiraatantu jira hin beeytan dhibeen gariin kama waliin jiraatan yoo dhibee irraa hin fayyine jedhan namni gariin akka rifanneef jennee bar dhibeen gariin dhibee waliin jiraatantu jira dhibeen gariin eeganaa garteetiniin ka irraa fayyuun aadaan jechuu aadaa malee gartee doktorri dhibeen kun irraa fayyuulleen hin malatee irraa fayyuu dhabuulleen hin mala doktorri dhibeen kun irraa hin fayyan jedheellee ka fayyanillee hin jira rahmanni rabbii kennaa bal'aadha abbaa fedheen fayyisa garuu aadaa jechaaf jenne aadaa doktorri akkas jedha dhibee akkanaa kana irraa hin fayyan yoo dhibee akkasii ka irraa hin fayyine ka soomuun isa wajjiin soomuu dadhabdu taate hin furta sooma hin furta hin nyaachifta kaffaaraa nyaachifta qadaan sirra hin jiru yoo garteettiniin eegana manguddummaa eeganaa taate namni mara manguddummaan azaa isa gootu soomuu hin dandeenye hin nyaachisa qadaan irra hin jiru idan namni warri uzrii gariin warri uzrii qabu gariin qadaan irra hin jirre jira warri uzrii qabu gariin qadaan irra jiru jira qadaan irra jiru jira warri qadaan irra jiru garteetiniin ka dabarsine kanniini akkasitti garteetiniin beekaa abaa isin jedhu eegana namni ramadaana kana furuu danda'u ammallee namni marti wayi garteetiniin ramadaana furuun isaaf baqqa'a hin baqqa'u laakiin namni baqqa'u akkuma jenne musaafira ta'ee dhibamaa ta'ee dhibeellee sadi hiqqoonne dhiyoo tana gaafa qaraanee yaadattan dhibeen gariin dhibe malashii xixiqqoo bowwo malashii yookaan ilkaan nama dhukkube xiqqoma isii yookaan ijji nama dhukkubde way dhibee jenneen sooma furuun hin ta'a jedhaan dhibee laafaa kun sooma hin furan dhibeen gariin gartee ka irraa fayyuu dandayan eegana sooma yoo saniif jecha gartee fure qadaa baasa jenne dhibeen gariin ka irraa hin fayyine qadaallee gartee tiniin hin baasu sun kaffaaraa nyaachisa jenne dhibee sadii sanii qoone
namni dhibee qabu garteetiniin kafuruun isaa bakka hujjira sooma ka musaafiraa kafuruun isaa bakka hujjira musaafirummallee seera isaa dubbannee jira namni marti musaafira jedhee furuu hin danda'u eegana dubartiin hoosiftuu dubartiin ulfaa garteetiniin isiilleen furuu warra danda'anii eegana ammallee namni furuu hin danda'u gariin namni eegana namni isa biratti eegana rakkoo gale yookaan ibiddi manatti qabatee yookaan garteetiin nama wayii goda itti jigee nama kana hoffolchuuf nama kana qarqaaruuf sooma wajjin qarqaaruu kan dandeenye yoo taate masalan bishaan nama fudhate jira nama bishaan fudhate kana namni soomaan laafe bishaan daakuu hin danda'u hin beeytan akkam godharee garteetiniin waa xiqqo bishaan dhugee jajjabaatee yookaan garteetiniin luqmaa takkallee taatu dhiyan afaan kaayatee bishaan inni nuu nama laaffise inni nuu nama ajjeesan beeytan namni daakkii beekuun beeka sanii wajjin yoo nama gartee bishaanit dabre harkisa jedhe harkisee hin danda'u namni soomaan laafe nama akkanaa kana sooma furuun isaa hin baqqaan lubbuu tana garteetiniin eegana najaa baasuuf halaaka jalaa baasuuf jecha sooma furuu hin qaba bishaan dhugee daddafee nama kana furu akkuma gartee dubartiin ulfaatu maaliif sooma furti ufillee gartee najaa baasuuf daa'ima ulfaas garaa jiru sanillee najaa baasuuf tawossiftu hoo ufillee najaa baasuuf eegana gartee daa'ima sanillee najaa baasuuf nama nagaa baasuuf garteettiniin sooma furuun ni jira eegana warri gartee karaa rabbiitti eegana duululleen karaa rabbiititti warri duululleen duulli garteettiniin nama dadhabu jira namni gariin duulli dirqama tahee jennaan biyyateetirraa deebisuuf amantii keetirraa deebisuuf duulli dirqama wayta tahuu jira wayta garteettiniin dirqama marantaane jira gaafas sooma ramadaanaaf furuu hin dandeetta jecha sooma ramadaanaaf furuu hin dandeetta wantoonni kunniin garteettiniin ka sababaa eegana gartee sooma furuu namaa baqqaasisan wantoonni akkanaa kunii jettaniin eegana gaafa soomtan niyyaa gartee niyyachuu hin dagatinaa halkan bulfachuu hin dagatinaa eegana garteettiniin gaafa qadaa ta'ellee qadaa niyyattan gaafa sooma adaa ta'e adaa jechuun adaa aka jedhaniin afaan arabaati adaa aka jedhaniin kama gartee qadaan ta'in kama awwalaa kana kama awwalaa kana isa gaafa ta'ellee sooma san niyyattan gaafa qadaa ta'ellee qadaa niyyattan gaafa sooma nazrii ta'ellee qodha nazriin beeytan nazrii niyyattan gaafa sooma kaffaaraa ta'ellee kaffaaraa niyyattan sooma sirra jiru gaafa sunnaa ta'ellee sunnaa niyyattan akkasitti gartaniitiniin sooma soomtan kana niyyaa teessan qajeelchitanii sooma san niyyatuu hin dagatinaa niyyaan malee hin taatu jechaaf jenne dubbin innama al'amaalu binniyyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa yoo ati sooma ramadaanaa maree kana qadaa sooma jette gaafas qadaa jette qada mataa malee way sooma kaan ta'a hin ta'u yoo garteetiniin kaffaaraa soomette kaffaaraa san niyyatu yoo nazrii soomette nazrii san niyyatu yoo sunnaa ta'e sunnaa san niyyatu akkasitti garteetiniin jabaattanii niyyaadhaan addaan baastanii jettanii wanni soomatti rarra'u hedduun isaa gartee rabbi nuu laaffisee ahkaama hedduu waan soomatti rarra'u dubbannee jirra yoo gartaniitinii wanni gariin isin ishkaala goote viidiyoodhan dabresan irra deddeebitanii obboleeyyan keenna obboleettiiwwan teenna warri eeganaa kushiinaa wayta waa dalaydan viidiyoo irra deddeebitanii yoo caqafattan waan soomatti rarra'u hedduu irraa fayyadamtan jedhee yaada rabbiin garteetini warra waan dubbatee fi warra waan caqaseen fayyadamu rabbi nu haa godhu أحلم بك يا رمضان أحلم بك يا رمضان أحلم بك يا رمضان
أهلا بك يا رمضان. تعالى جي عند